Yooyaa shamaa akkam jirtu nagaaf jaallee waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Boonsaa Addisuu guuteen jedhama. YouTube channel kana irratti sagalee waaqayyo yeroo yerootti isiniif anneessaa ayyaanni waaqayyo naaf baay'ate. Har'a ammoo hojiin amantii maalidha wanta jedhu macaafni qulqulluun maal jedha wanta jedhu isinitti himuu barbaada gabaabsee. Isa dura garuu waaqayyoon walii hojiin kadhanna. Yaa waaqayyo sagalee kee nuuf ergii sammuu keenya banii jireenyi keenya haaressi. Guutummaan afuura keetii jireenya keenya guutummaa isaa kan to'ate haa ta'u sammuu keenya keessatti waaqayyo gooftaa sagaleen kee haa biqilu. Afuurri hamaan afuurri ulfina keetiif hin taane jireenya keenyaatti kan rukutame haa ta'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos kallattii jireenyaa nu barsiisii humna dhiiga Yesuusiin ameen. Macaafni qulqulluun hojiin amantiin hojjetu jedhee Ibroota boqonnaa 11 irratti haasa'a. Innis akkas jedhaa isiniif hin dubbisa. Amantiin waan abdannu tokko dhugumaan ni ta'a jennee fudhachuudha, waan ijaan hin argine tokko immoo qabatamaadha jennee amanachuudha. Abeel amantiidhaan aarsaa Qaayeen dhiyeesse caalu Waaqaaf dhiyeesse. Inni yommuu Waaqni waa'ee kennaa isaa dhugaa ba'ameefitti nama qajeelaa ta'uun isaa amantiidhaan dhugaa ba'ameefidha. Abeeliif nama qajeelaa ta'uu isaa amantiidhaan dhugaa ba'ameef. Abrahaam gara iddoo dhaalaatti yeroo galuu innis akkasuma amantiidhaan qajeelaa ta'uun isaa dhugaa ba'ameef. Noohi waa'ee waan amma illee ijaan hin argamin Waaqni isaa akeekkachiifnaan sodaatee warra mana isaa jiraatan oolfachuudhaaf jedhee amantiin doonii tolche. Amantiin isaaniitiinis addunyaatti mure. Saaraan amantiidhaan, Abrahaam amantiidhaan, Noohi amantiidhaan, Abeel amantiidhaan, Yisaaq amantiidhaan, Yaaqoob amantiidhaan, hundumti isaaniiyyuu amantiidhaan jiraatan. Kanaaf sagalee waaqayyoo amantiin hojii guddaa akka inni qabu nutti dubbata. Galanni waaqayyoo gooftaa macaatiif haa ta'u. Har'a sagaleen waaqayyoo akka nuti amantii qabaannu barbaada. Rakkinoota biyya lafaa keessatti dabarsinu keessatti sagaleen waaqayyoo akkuma dubbatu Iyyoob boqonnaa 34 irratti dhalli namaa yookaan ilmi namaa barri jireenya isaatii gabaabaa rakkinni inni dabarsu garuu dachaa bara jireenya isaatiiti jedha. Kanaaf barri keenya gabaabaadha. Rakkinni nuti biyya lafaa irratti dabarsinu chaalenjii nuti biyya lafaa irratti dabarsinu garuu dheeraadha dachaa umurii keenyaati jechuudha. Kana keessatti amantii qabaachuun iddoo boqonnaa namaaf ta'a, iddootti kooluu galan namaaf ta'a, iddootti waaqayyoon amanatanii jiraatan namaaf ta'a. Keessumaa dargaggoonni akka koo taatanii yeroon kun yerootti of danda'anii jireenya ofii jiraatan, yerootti maatii irraa gargar ba'an, yerootti jireenya ofii immoo hundeeffachuudhaa fi dhamaan ikoonomiittis waan hundumaattiyyuu gaa'elatti, afuuratti, biizinasiitti milkaa'uudhaa fi dargaggoonni yeroo isaaniitti dhamaanidha. Kana keessatti garuu chaalenjii garaagaraatu jira jechuudha. Akkuma sagalee waaqayyoo dubbatu jechuudha. Kanaaf amantiin hojii akka qabu beekuu qabna. Amantiin waaqayyoon amanachuun, waaqayyotti kooluu galuun, waaqayyotti of laachuun baay'ee murteessaa akka inni ta'e. Jireenya akkas dhamaanee milkaa'uudhaaf gatii itti baasnu kana ofii keenya qofaayyoo itti deemna ta'e. Amantiidhaan waaqayyotti hin dabarsinu yoo ta'e, amantiidhaan hojii keenya hin hojjennu yoo ta'e, waaqayyoon amannee hin tattaafannu yoo ta'e, waaqayyoon amannee hin sochoonu yoo ta'e, akkasumaan jechuudha. Namni waaqayyoon hin kadhanne, namni waaqayyoon hin amanne akka waan ofii isaatiiti nan raawwatadha, nan hojjetadha, ofii koo nan milkeeffadha, yaa waaqayyoo ati nan gargaarini akka jechuuti. Namni waaqayyootti amanutu, namni waaqayyoo wajjin hariiroo isaa jabeeffatu, namni waaqayyoo yeroo yerootti kadhatu immoo waaqayyoo ani qofaa kootii hin danda'u, ati garuu waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beekaatii na gargaarii sin amanaa, na wajjiniin ta'ii jedha. Sagaleen waaqayyoo namni amantiidhaan gaara kanaanii amantiidhaanii ka'e jedhee gaarri kunis hin kaa'e iddoo isaas hin gadhiisaa jedha. Kanaaf rakkinoonni keenya gaara nuti ta'an, chaalenjiiwwan keenya gaara nuti ta'anii akka sagalee waaqayyoo kanaatti amantiin hojii qaba waan ta'eef amantiidhaan jireenyi keenya jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namni gooftaa Yesuus Kiristoositti amanee biyya lafaa ni mo'aa jedha. Ergaa Yohaannis irratti jechuudha. Kanaaf ati Kiristoosin qabda taanaan mooteetta biyya lafaa. Ati Kiristoosin qabda taanaan rakkina chaalenjii isa gaara sitee jiru kana mooteetta.
Amma wanti guddaan barbaachisu qajeelummaa qooda gaarii isa Maariyaam filatte sanaa qofaatu nu barbaachisa. Anaaf siin jechuudha dargaggootaan. Qooda gaarii isa ta'e kan gaarii isa ta'ee Waaqayyo jala ta'anii barachuu, tokkummaa obboloota keessatti argamu, Waaqayyoon tajaajilu, Waaqayyoon dhugaa ba'u, karaan dhugaan jireenyi Kiristoos qofaadhaa jennee dhugaa ba'u. Waaqayyo kana nurraa barbaada. Maatiyos boqonnaa 6:33 irratti sagaleen Waaqayyoo jalqaba mootummaa Waaqayyoo barbaadadhaa inni kaan immoo itti isiniif dabalamaa jedha. Kanaaf Waaqayyo wanta nu barbaachisu beeka jechuudha. Utuu nuti yaadin iyyuu, utuu nuti hin karoorfatin iyyuu, utuu nuti Waaqayyoo fuula Waaqayyoo duratti dhiyaannee isan gaafatin iyyuu jechuudha. Daawit immoo ani isa haasa'u miti, isani iyyuu miti, ati gungummii garaa kootiyyuu beektaa jedha Waaqayyootiin. Kanaaf Waaqayyoo keenya kuni isa nuti sammuu keenya keessatti yaannee dubbannu qofaa otoo hin taane isa nuti yaannee gungumnu, isa nuti keessa keenyatti boonyu mataasayyuu in arga, in dhaga'a, deebis itti nuuf laata. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa Waaqayyoon amanachuun waan salphaa miti jechuudha. Waaqayyoon amanachuun jireenya qabaachuudha. Waaqayyoon amanachuun borii fi abdii qabaachuudha jechuudha. Namni Waaqayyoon amanatu macaafa keessatti Ibroota boqonnaa 11 irratti Abeel irraa ka'ee Musee dubbatee, Abrahaamiin dubbatee, Noohiin dubbatee, Yaaqoobiin dubbatee, Yisihaaqiin kaasee warri kun warra amantiidhaan jiraatan, warra amantiidhaan jireenya isaanii dabarsanidha. Isaanin qaanofnee karaatti hin hafnee Waaqayyotu isaan gargaaree, Waaqayyotu karaa baay'ee isaan ceesisee jechuudha. Kanaaf irras anaaf seen amantiin hin barbaachisa. Amantiin wanta hin argamne tokko akka waan jirutti amanachuudhaani Waaqayyootti kooluu galanii jiraachuudha. Kanaaf Waaqayyoon amanadhu. Waaqayyo jireenya keenya egaa, Waaqayyo jireenya keenya tiksa. Inni guddaan Waaqayyoon sodaannee bara dargaggummaa keenyaatti jireenya keenya jiraachuudha. Bara dargaggummaa kana keessatti yoo Waaqayyoon sodaannee badhaadhummaa guddaatu nu eeggata. Galanni Waaqayyo Gooftaa faadhaaf haa ta'u. Warra Waaqayyoof jiraatan, warra amma dhumaatti dhaabbatan, warra ayyaanni isaa irratti mul'atee dhalootaaf ifa ta'an, warra dhaloota addunyaa kanaaf soogidda ta'an Waaqayyoo nu haa godhu. Baay'een isin jaalladha, ulfaadhaa galatoomaa. Thank you.